tokkummaan barbaachisaadha. Haadholii fi daa'imman yaaduun barbaachisaadha. Mootummaanis ta'e qaamni hidhatee bosonota jirus ta'e uummataa yaaduun martuu lachuun uummataaf yaadaa jedha. Garuu gidduutti caccabaa jiru akka harbi lama gaafa olole gidduutti bosonni caccabu sana gidduutti kan daakamaa jiru uummata. Miidhaa hedduutu jira iddoo baay'ee Oromiyaa keessa iddoo hundatti kan nuti dhageenyu galgalas ganamas gaddaa fi boo'icha. Gaddii fi boo'ichi kun immoo caalmatti dhiigni namaa abaarsuma dabalaa deema. Oromoon aangoorra jirus inni mormaa ta'es inni beekaa ta'es waliigalee gadaamessa hayyoo rasasaan gubachaa jiru kana. Gadaamessa hayyoo aariidhaan gubachaa jiru kana. Deebisee suphuu qaba. Suphamuu qaba. Mee dhimmoota